namni akka araadatuuf laalu jecha kana akkamitti akka gochuu dhabe wallahi na ajaa'ibaa ture jalataa ምንም የተበላ ብር የለም እቹን namni birri nyaate tokko hin jiru birri waan barbaadameef bahee jiraadha tikeetiin ufaadhisu viizaan ufaadhisu waan kana immoo gaafa jarri fedhe sagalee dhageessan dhugaa ta'uu isaa bareechuudhaanis dhanniin kiyya sirriinaati alhamdulillah jedhe tokko jedha kabira gaafa jalqaba sagalee dhufe ምንም ብር አልተበላም gaafa jedhame kunoo sumayyaatu bakka waan ta'e kan tikeetii kafalame kan viizaa sumayyaa biratti hafeemra jedhanii akka murteessu ta'anii ba'ani sagalee sana qofa dhaggeeffachuudhaan ila wallahi haqa rabbiif jecha dubbannaa miti haqi rabbiif jecha erga dubbanne waanuma rabbi nurraa jaallatu dubbanne gaaf sana sumayyaa tikeetii qofa kutameera tikeetiin birrii malee hin kutamu jedhani ምንም የተበላ ብር የለም አጀት ዩ ማለት tikeetiin birrii malee hin kutamu isaaf deekutereeyyo jedhame dubbii shakkaamanu godhan kaleessa gaafa moo dhufee jedhu moo lakkin dhamannu sagalee kana yoo nama biraa qabsiisamee dhufe hoyyuu jedhame kana keessa sagalee sana waraabe banagaraachin la sumayyaa miti nama jarri jaarsummaa ergatantu waliin haase malee sumayyaan fideetu sagalee sana sumayyaa fide taate sumayyaatu walii galee akka gochiisee siin kaffala minaamin jedhameetu jedhama garuu ammoo kan fide warruma jaarsaa dhaqee dubbate amma wanni godhamu yoo asirratti nutiin buuna araarsuu ka danda'amu ustaaza Bumaazii osoo keessan galiin namoonni araarsuu ka danda'an taate asirra seenanii lamaanuu qixxeetti araarsanii adda galuudha waan kana alaa garuu namoonni ani wallahi jarri lamaan hin turti malee walitti deebiti yoo har'a walitti deebi'uu bira dhabde wallahi isiniin jedha hin turti malee walitti deebiti dubarara waliin shaada qabatan waliin biyya keessa turan waliin wal gurshaa turan waliin taa turan waliin bulaa turan biyya keessa isin warri qaamaan jaraa waliin agarre sumayyaa tasfaayis qaamaan waliin agarre sumayyaan bos qaamaan waliin agarre warri gidduu teessanii abidda babeessitan gidduudhumatti dhaamtanii teessoo jechuudha booddee wallahi garuu badii keessa galaadhaa jirtani nama walitti naqu nama walitti kakaasuun abidda gidduutti qabsiisuun faayidaa tokko isiniif hin qabu sila lamaan isaanii tur kanaanis dhiisettanii kanaanis dhijechu ishee tokko arabsitanii ishee tokko xiqqeessoo son taane lamaan sanuma hundi keessanuu kan amma irra caalaa dubbataa jirtan warra islaamummaatti dhufe kan isin waliin mararsiifanne eenyutu isin mararsiifatame rabbii jedhaati eenyutu waa'ee keessaniif dhimma godhatame har'aan booda kan isin dhimma waliin qabaane kan isin walirra ejjettanii deemtan eenyutu isiniin ol kaasuu barbaaddanime wallahi gaafa isin tokko rafee tokko xiqqeessitan hunduu isin yaa jedhu malee hagam tokko akka namni isin taazabaa jiru wallahi ummatoo muslimaa kanatu beeka kan jarri wali ol hin qabne harka wal qabanii waliin hin deemne kan jarri akkas wal godhani namaan jedhama isinii galee saniifu osoo danda'ame osoo isiniif rabbiin laafise gidduudha baatanii ati obboleettii gooti isin araarfanna otuma hatameeyyuu waan biraa miti otuma hatameeyyuu otoo akkasiin lamaan isaanii araarsitanii nagaa buusan irra bareedaadha ammas taanaayyuu akkasiin nagaa buusu taate yoo as jala kan jiran taatani ol baasaa nutiin buuna galalteenyaa ta'ee namoonni gochuu qaban jechuudhaan bu'anii shaadam bu'aniiru jechuudha yoo jiraate yoo kana achi nama lakkaadhaatti qabadhaa wanna qaxaroo qabadhaa lakki immoo yoo jedhameesi namni humnaan dhaqee mana namarraa fuudhu hin jiru namni dhaqee humnaan namarraa fuudhu hin jiru nagaadhaan yoo ta'e qofa nagaadhaan nagaa buusaati isheen haqqi ishii bades haqqi ishii fudhattu isheen maqaan ishii bades maqaan ishii qulqullaa'u bar wallahi an otoo birrii sana kaffalinaan jedhanii jiraatan jaarsummaan sun nurra ta'e ana kaffala wallahi ana kaffala hatta abu muazileen an kaffala jedhanii turan garuu dubbiin maal takka ta'e beektu maqaa namaa irdii namaa sana qulqulleeffamuu dide haqa ishee birrii qabdu akkaataa haqni ishii irraa fudhatamuun haqa ishii kennuu didame malee wallahi birrii 200 bar hojjennee hojii lama hojjenne ni arganna jela mawjun jesa di hojjenu arganna birrii 200 kan nu caalu obboleewwan lamaa walitti araarsuudhaa ture garuu wanni bade asirratti inni irdii isa bade hattuudha jedhame hattummaa isaa osoo hin taane osoo akkas ta'e jedhameen kennamne inni kunis immoo birriin kee kan bade akkasitti bade jedhame haqa kee kun akkasitti fudhachuu qabda hin jedhamneen sanaan kana godhaayyuu isiniin jedhate nurraati kanan goona gochuun danyaa namni jedhu jiraate welcome walitti araarsaa isiniin jechuudha barbaada galatooma inshallah no isinummaa warri sheekolee keenya dallansuu keessaas bahaa mee waluma dubbifneeti jaarsii gaafa dhufee wal gahu dura dubbiin kaasu wal dubbisee wal barateeti akkam jirtu qeen alli manni nagaadhaa jedhee walumatti kokkolfee ka'eeti dubbii sana suuta walirkaa fuudhee qabbaneesse isa jarri owwisee lafa cabsee mana cabsee mana kana keessa gir jedhu jaarsi suuta dhufee qabbaneessa amma isin akkan isin laalutti isin matuma keessanii ofii dadalanaa jirtu akkan isin argaa jirutti sagaleen keenya Abu Yaasir la dallansuun qabu wallahi dallansuu qabu osoo dallanee baranii fuula kiyyarraan beeksisanii laman qabu ani isin eegaltee dallannaan dallanuu kolfinaan kolfuudhaan amma isin qalladu jira malee hogguu lolu ammoo inuma lola malee
wannan qabu laakiin ammoo dubbii kana namoonni akka fudhatanii irraa dubbatanii numa barbaada osoo asitti illee xumuramee numa barbaada awwaan tokkitti dubbachuuf ture yoo ustaaz wali shaadami Abu Yaasir Nur kaafuudha dubbii kana fixaa yeroo isin jettan isin ajaa'ibuu ture yoon baay'ee isin ajaa'ibuu ture namni isinitti manguddoo yeroo dubbattu bishaan guutee fi jaarsa dubbiin guutetti hin seenin jetti bishaan guutee fi jaarsa dubbiin guutetti hin seeninii jetti nuti arra ilaani muciyyoon isiin amboo suni jalqaba dhuftee arra miti natti himachuun isii suni annama isiin dubbii kana qabduun hin beeku haqa ka'u nyaatamee du'aa manaa godhi jennaan du'aa godhaa ture bo sim jedheetuman du'aa godhaa tureen haqa kan kee rabbi siif galchu jedhee an dubbicha keessa gas fageessees hin beeku booddee kara miidiyaa kanaan hoggaa haasa'amuu jalqabu kan muciyyoo sanii ta'uu hin bare ani wallahi gama saniin osoo ta'uu beekee dubbiin kun akka inni gama miidiyaa kana dhufullee hin eeyyamuun ture osoo san ta'uu beeke akka inni miidiyaa kanatti ol ba'ee asirratti haasa'amullee eeyyamamaa miti akka kiyyatti akka keessanitti hin beeku malee akka kiyyatti asirratti hin dubbatamu ture namni gaafa wal dhabee kallattii fedheenis walaa dhabu birrii waliin isaa hojjetu shamara qofaa miti dhiirrillee waliin hojjeta waliin wal dhabasi birriinis hin nyaatama namni hadhaa miti wanni kun waan irra jalqabee miti namni waan hojjete keessatti khasaaruun waan hojjete keessatti maallaqa ofii dhabuun waan hojjete keessatti dubbiin akka hin taane gara hin taane harkaa deemuun dogoggorri ilma namaarra waan dhibuu miti kun waan hadhaa miti haa ta'u malee yeroo dogoggorri tokko uumamu kallattiin ittiin waan kana tasgabbeessanii fixanu asin turre eega didee ol ba'ee immoo guyyaa hanga kana isin hirkaa fudhachuun sirrii hin turre ijoollee kana fiddaniiti tokkoffaa akka shari'aa islaamaatti maaltu tahuu qaba jettanii silaa yoo kan wanni kun gara shari'aatiin gara Sumayyaa Tasfaayetti kan achi deemu ta'eeti hattaa yoo ka isin wanni kun maallaqni kun isin kafaluu hin dandeenye kottaa irraa kafalaa nuun jettanii jennaan dhufne irraa kafaluudha tokko lammaffaa ammoo yoo kan isaan jidduutti bademmoo isaan jidduutti sulhii gootanii gara keetiinis gara siitiinis rakkoon jiru kana musaamaa gidduutti godhaa jettaniiti jidduutti musaamaa godhamee ijoolleen kun guyyuma tokkotti wal araarfamuu qabdi malee akka duuriyyoonni ijoollee kana duuriyyeen tokkos inni kunis duuriyyee fudhatee duuba sana dhaqa kottu nusi araarsa kunis duuriyyeen inni kun qabatee gama sana dhaqa abbaan barbaade dhaqee gama sanatti irraa kolfee wal arrabsiisee wal hirkaa caffaree wal hirkaa taraa fuudhee waan barbaade kaan ustaazolee arrabsiisaa kaan garee arrabsiisaa waan waa hedduun argaa ture ani hin dubbanne malee waa hedduun argaa ture wanni kun sirrii miti maali kun waan haaraa ta'ee reef miidiyaa irratti yookiin immoo namarratti argamuu miti suuta araarsuutu bareedaadha waan qaxaroo itti qabdanuus miti nam tokkos fiddanii as keessan galchinaati ijoollee ol baasaa intalli siinii Sumayyaa amboos nama harkaa qabamuu didduu miti hin qabna nama harkaa qabamuu didduu miti ol galchaati hin qabna Sumayyaa Tasfaayees nuu waliin turte otoo shaadaan qabatiniin durattis yeroo dheeraa nuu wajjin turte eega shaadaa qabattee nu keessa turte waan ta'eef hin qabna ijoolleen lamaanuu keenyuma afaan keenya wallaalanii afaan biraatiin turjumaanan deemnu fidaati qabaa asuma keessatti yookiin immoo lafatti gadi buune araarsina yoo jettanis lafatti gadi buune haala miidiyaa irraa dhoksinee ijoollee kana araarsinee irra kottaa'uu fi qofaaf bakka kana dhumneet waan isaan jidduu fixanii yoo as keessatti akka namni arguuf awfiidhaaf ol ba'anillee rakkoo isaanii osoo lafatti dubbanneeho lafatti hin ta'u yoo ta'e immoo asitti yoo ol baafameetuma ammoo asitti xumurameeho hin ta'uu kun akka yaada kiyyaatti. Abu Muaz maal jettame? Abu Yaasir yaada kennadhaa jedha. Alaikum salaam. Kanat dubbo dabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Kalian kayak gadi buada malah. Oke, ifama bilbilatia ifama na godana ossa daqiiqaa tokko qofan dubbadha gurrumatti qaban dhaggeeffadha ifama na godhaati kanarra waliin jedhu sagaleen kiyya wanni an jechuu barbaade alhamdulillah Ahmad Barsaa Olosaa dubbateetiin jira waan an jechuu barbaade
waanuma san irra jajjabeessuu barbaadan siluma san jechuu barbaade waan kana intanaas itti kennuu dhiifamee yeroo itti kennamuu dhiifamee ustaazonni keenya keessan galuun aga yoomitti irraa baqanna bakka kan sodaatnu du'a kan hin oollesiisaadha wanni isin baqattan alattuu isin hin hanqanne wanni isin sodaattanii keessa galuu diddan alattuu isin hanqataa hin jiru wanni kun ammoo fuulduratti waan dhaabataa jiru miti akkuma dhufetti xumuraati diinillee gara haa gubatu warri waan yoollee garaan haa gubatu warri ammoo kanaan qabee ustaazotas ta'ee maqaa darasootaas ta'ee maqaa garees maqaa balleessuudhaaf yaalu warri sunillee haa gubatanii waan kana otoo har'uma akkuma gootan nurraa xumurtanii bakka waanuma fedhe haa ta'u akkuma gootan godha adda nurraa xumuraan jedhan akkasii jechuu jechuudha. Inni isin baqatta hin oolle waan ta'e hin baqatinaati akkuma feetitti seena nurraa xumura. Eenxee iyyuu meeqa amansiisaa ooltanii jara kana ijoollee musliimaan dadhabdanii nurraa qabaa akka gootan godhaati. Peenxeera nu jabaatti tulumbo. Peenxee mismaara 12 tumnaati kan ammoo maaliin tumne sagaleetti qabate hin qabanne iyyuu sana akkatti. Ayyamu maas dubbadhame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaadha waanuma abdi jee namni hundinuu yaada adda addaatiin deema. Haqni abbaa galee maqaan namaas qulqullaa'u duridha. Kaleessuma salaaniin fixan guyyuma awwalaa salaaniin fixa. Fincaanuu bakka qaba. Iddoo itti namaa fixamtu dubbiin bakka sana hin jirtu akka ji. Qaamni waan kanaan deemus gartee qaama waan tana fixuu deemu miti. Mataa adda miiraan deemu ofiifuu. Abbaan gartee alangaa ofiifuu gartee seeratti kan bulle yoo taate akkaataa nama itti addaa galchu osoo hin beekne dubbii kana qaama tokko osoo hin qabanne gartee waan kana itti alalchee osoo hin deemne bara dubbiin takka akka amantii fixa takka akka aadaati takka akka seera biyyaa waliigalaatti itti fixa. Dubbii gartee takka abbaa fixa takka namaa fixa jedhan jarri hin fixu dubbii silaa isaantu fixuu danda'a miti dubbiin tuni dubbii ijoolleetiif dubartiitti ni galuu qabdi. Dubbiin nuti dhiira jara keenya ni fenna arra yoo narraa gabbuu tanaanuun hin fixa. Gartee maqaan walaba haa ta'uuf deemna malee birri sumeeyyaan akka nyaatin jarana ragaa irratti ragaa nuu dhiyeessaa jenne ana akka keessa dhaggeeffatee jiru jara kana keessa akka ustaada dhaabbadhee jiru warri duraan itti goone abbaan haqaatiif isaa namni keessaa luqqee osoo fixuu fadhani keessaan deeman naan fixa kaleessaa arrallee numaan fixa manuma kanatti hin fixa. Gartee maaliif jennaan birriin tun isii harkatti nyaadhamne kunoo ragaan sii dhufte intalti waan tikeeta kana ati intalan beeytu ayye ni beeyti intalti natti kan ni ta'e birriin kan kee wanta akkanaatitti hojjetame dhumatti amata lama booda maa dhufta waanni kun si ga'e moo si hin geenye obbaleeti kakachiisee nan geenye sumeeyya akkas ta'e ana kan murteessu ustaadoota garee shaadaati miti wanti garee shaadaa laallattu hin jirtu akka haqaatitti garee shaadaa jechuun ummata islaama biyya lafaarra jiru hunda. Nuti garee shaadaati mettanii kan duultan isin kaafira jechuu gus eeqa garee shaadateen jechuun ummata laa ilaaha illallah muhammadun rasuulaa jechuun waan birootii miikoon isii isiniif hin galle jiran. Ummanni osoo nan dubbii murteessu deemu mana kana foloo godhaa taabtaab godhaa jetti taabtaabiin dhaggeeffadhamu murtii jiraa dhaggeeffata. Kan bira ol galchan kunis haareetti nuti eegala. Hin dhumatti ijoolleen shaadaa nurra qabatte nuu barsiise amantiis waliigallee nuu harka jirti har'aas jarri kun warra diinaa barsiisuu amantii barsiisuu miti jedhana. Maal taatan akka dhiiraatti taasifna murteessuu beeyna waliigallee araarsullee beeyna waliigallee dubbiin isii haqni isii ni galaaf akka itti galuuf naan beeka ni murteessina dubbii yookaan kan yoo dhiisanillee amatuma takka deemtii ifiifuu ajandaan isaan warrummaan irra feemasoo jedhamee yakka namaatti raasa kun hundi ifiifuu qabeenya meeqaa bira jira yakkamoodha waliigallee maqaa namaa dhaawanii ustaadota warni rajaan hin qabdu nuti maqaa keenya eeggannaa diinaa keenya beeyna aada beeyna rabbiiniif gubba sodaanna. Ababa namarraan barbaadnu falawara namarraan barbaadnu in ajira illa alallah in murteeffam jarri obboleeyyan kutatti gandatti warra oofu jira tun ambo tun arsi namni akkas jee takka hin jiru namni qubsuma lafa itti dhalate qaba fadhu oromooti ameerikatti haa dhalatu fadhu kiristaana osoo jidduu kiristaanaatiif islaamaa taate haqa deeggarra rabbii mu'mina lamaan jidduu dubbate wa in xaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslihuu bayna akhwaykum jira tolchaa jira jidduu yoo gartee wal dhabbiin jiraatti. Haqni haqaafaa deebu isin ammoo warri fincilaa dubbii dhaggeeffatanii gamana deemtan wallahi khasaaraa ta'isan akhiraa hattuu namaan jecha ofii nama arrabsaa atuu guyyaa qiyaamaa yakkamaadha mataan keetu hattuu jechuun akkuma ustaaf faraanjii akkumaan dheengadda jee hattuu jechuun nama maallaqa osoo atin arginsi jalaa fuutee ragaa itti argatte takka ati irratti qabde hattuu jechuun nama na biran jiru birriin atti hin kennine jedhee kakatu ati ragaa itti qabdu takka ragaa itti hin qabne kanaan jetta malee kuni maalleeyyiin irra jira nakkannite waan akkanaanti godhe amata lama teessee bultii jaalala gartee gaa'ila keessa hintee wanta taate jechuudha jarri lachuu ragaa gamanaa fi gamana telefoona qabdu tunis hin qabdu wanti gartee boodarra deemte haqni akka islaamaatittis haqni abbaaf numa gala gartee
jidduu kana nyaadhamte atilleen amata meeqa teessee dhufte nama qaama biraan nyaate kana dhiisiif kana asii kannitu waliigallee kana kanniif Sumayyaa jechuun nama dhibdu yoo san hin taane harka rabbiitti haadhifattu Sumayyaan leen guutuu kanniteef qulqullaa'uu dandeessi tunilleen guutuu dhiiftee qulqullaa'uu dandeessi rabbi irratti hin dhiifadha jettee maali jedhan akkana dubartiin dhiirtii yoo dubartiin akkana yaa dubbii dubartiiti maaf dhiirtee akkana taana nuun murteessa boo duraan nu gara keenya dhufanii miti namni gamanaa fi gamata qabatee jiru Sumayyaan tasfaa halkanii guyyaa nu bira jirti kaan hin jirtu jechuudha malee waliigallee obboleettii islaamaati obboleettii sabaati dubartiidha kutaadhaan miti nuti kan nama laalu jirru kanaaf hin murteef yoo jiraatan haaseenanii haqa keenya harkatta rabbii jechaa deemtee gari amma wanni asirra na gubu jiru joolluma gara islaamummaa dhufte mana banattee durriyyee keessa teessee yaa jiran booda maqaa keessan takka takkaan isin raasaa'uta nu jala deemtan loogoo teenya uffattan nu dhaadheessitan nu jala deemtanii jettan achi teessanii durriyyee keessa teessanii qaama tokkorra yoo durtan fokkottu abbaa manaa keessan akkam isiniin jedha deemaa bultii teessan godhadha halkanii guyyaa ofiifuu yakkooma waliin mataan keessanuu maa teessanii nama arrabsitan eenyuuf gartee Sumayyaa ambootiif qaama taatanii Sumayyaa tanaaf namuu nama isa hordofuun dhabu harreen osoo asirra dhufe ustaas nama isa hordofuun dhabu kanaaf dubbiin guddisnu jarri yoo jiraatan ol seenaa haqa kee barbaaddatta yoo hin arkennellee gartee rabbi irra dhiiftee deemmachuu gartee durriyyeen waa sii goote jettee yaadin arra booda immoo isinumaa jaruma lamaan rawwat dhabe kana booditti sheenawa takka isinumaa deemee bar namni wallole gaafa tolchite gartee rabbiin oofee bar akka ka'annahu waliyyun hamiim akka aanaa firaataa booda kana jidduu kana nuutu saate bakka takkaa maqaa dhabaawu jarri lamaan yoo wali dhufanii araaraman qaamni miidiyaan gartee haqa namaa barbaanna jee ce'u kuni isaanumaa booda gartee saaxilamaa jechuudha. Kanaaf nu kan fixu jiran amantii beeyna aadaa beeyna waa takka waan wallaal donqoroo miti gartee biyya lafaar seera sooshaal miidiyaa irra takka nama barbaa haqa namaa barbaadan illee nagar nuti tolchuus hin beeyna gartee walitti araarsuus hin beeyna inshallah rabbi isaan ajiraachisu yoo jiraatan haa dhufanii hin dhumti rabbi haa laaffisu kanumaan isin hin jaa inshallah dubbii gaa isinitti hin dheeressu arruma dhumuu qabdi wanti. Yoo itti jaalattan itti fufaa kaa isin as jirtanii isinillee nama qarqaasuu dubbattanii aniin cal'isa. Gara bakka gaditti bakka naa mul'atte suma dubbadha isin mataa taati oofa. Taane ammoo bakka itti gargaarsa barbaachisu hin dubbadha rabbiin haa laaffisuuti. Kunoo hin qaban abbaan gadaa barraan isinitti maddaa inshallah ani keessan seenu nan dhaggeeffadha waa murteessitan isin wajjiniin amiin jennee fudhanna. Yoo seenan inshallah mee ilaala garuu Sumayyaa tasfaayanii naam mijeeto chaartii mee ustaaza walitti dawalaa silkii tirfi qabdo. Isin qabaa isinin mijeeto jettee akkamitti dhufte. Naam mijeeto itti dingata yoo deebi'ettanii deebistan jechuudha manatti yoo ala jiraatteen beeku.